Makaba kanalima kana fura kulkullu waaqa tokko amiin. Anis Niqoodimoosi barataa gooftichaa maqaa kee yoon dhaga'u gammadeen ililcha. Akkan si hubadhuuf ija koo naaf bantee akka ittiin jiraadhuuf ati murii naaf laattee biqiltuu hin banne guddatee mul'atu ati naaf laatteetta ittiin jiraatu. Anis Niqoodimoosi gooftaaf haa galatu. Anis Niqoodimoosi gooftaaf haa galatu. Ati na barsiista baay'ees na gorsita haala mijeessitee anaanin barsiista guyyaa yoo mijanne halkan na tiksita akkanaaf garattiis fuutee natti himta akkasin baranneef karaa natti cufanii na liqimsuudhaafis baay'ee nagaadhanii gooftaan irraa cabsee humna guddaadhanii jedheetoo dubbate Niqoodimoos hayyuuni barnootas baratee galmaanis ga'uuni gooftaa isaa irraa eebba fudhachuuni bara isaa guutummaaf ta'ee gammachuuni bara isaa guutummaaf ta'ee gammachuuni. Guyyaa hin barsiisa halkanis barachaa miila gooftaa jalattis waa hedduu hubachaa waan isaaf hin galle gaafillee gaafachaa lammaffaa dhalachuun akkam akka ta'e gaafillee gaafatee deebisaa fudhatee kanaaf gaafiin keenya furmaata nuuf laate. Ayyuu beekamaadha geggeessaa namootaa baay'ee cimaadha barsiisaa Yihuudootaa ogummaa cimsatee gooftatti dhiyaatee firii gaarii buusee gooftaan eebbifamee isa guyyaa baratee gooftaa ganu caalaa isa halkan baratutu firii buusuuf yaala. Yihuudoota dhoksee halkanis barataa eebba caalus gooftarraa fudhataa imaanaa hin nyaanne ifa baasi malee waada sin daganne mirkaneessuuf yaale manni kiristaanaa Niqoodimoos yaadatti fakkeenya gaarii kana fudhatu barsiisti kan seenaa hojjete maqaan isaa hin badu bara baraan taa'ee qabsuudhaan dubbifamu waaqni nu haa gargaaru akka yaadatamnu gooftaan nu haa gargaaru akka yaadatamnu. Gooftaan barsiisi anis bartuu keeti hubannaa kootiifis ati hunda kooti otuman ilaaluu arguu hin dandeenye osoon gurra qabuu itti fayyadamne miilli koo fayyaadha mana keetti hin deemne ijaan nan ilaala hubannaan dadhabe bakka hundatti qoqqoode qalbii koo jecha dhimma hin baasnetu na jaamsa laphee koo akka Niqoodimoosi gooftaa na yaadadhu akka si'iin boonu miira koo to'adhu ati na gargaari hubannaa naaf laadhu ati na gargaari hubannaa naaf laadhu. Maamnoo galuu didaa silaa hin barannaa laxanaa uffannee mana isaatti kaannaa guyyuma guyyaadhaan achuma dhaabbannaa mormatti fannoo baannee kiristaana fakkaannaa eessarraa nu bannaa silaa hin barannaa summiin nu keessa jira kanaafuu dagannaa xiyyeeffannoo keenyas namarra godhannaa maqaa isaa baannetu wanta meeqa goonaa eessarraa nuuf galaree ba'aa meeqa baannaa gooftaa nuuf gargaari nuuf kenni hubannaa akka Niqoodimoosi nuti sitti boonyaa ati nu gargaari si malee maal qabna. Yeroo osoo hin taane fedhiitu dhabame barsiisa barataatu walii wallaallame somnaan immoo qabatee dhugaan awwaallame kufuu malee ka'uun baay'ee dagatame osuma baratu wanta dhibba yaada eessarraa nuuf galaa keenya lapheen duudee akka Niqoodimoosi yoo dafee nu fuudhee hubannaa nuuf kennee yoo nu jiraachise malee akka yakka keenyatti nutuu liqimfamne gooftaatu nuuf kenni sammuu isa qajeelaa yeruma hundumaa nuuf ta'e jireenya. Yeruma hundumaa nuuf ta'e jireenya. Barachuu barbaannan akka Niqoodimoosi kafooniif hafuuraa addaan baasii ibsi imaanaan nyaatiin dhalootaaf dabarsi abidda mataa keerraa duraan dursii dhaamsi akka Phaawulosi dhugaa jirtu labsi akka Phexrosi aarsaa of taasisi akka Isxifaanosis wareega kaffali malee akka Deemaasii hin liqimfaminii eeguudhaaf dubbaatee bineensa hin ta'ini eeguudhaaf dubbaatee sardiida hin ta'ini. Akka hoolaa eegduuf dhalootaaf kennamte cimsiitoo eegi yeeyyiidhaan marfamte fakkeenya gaariidhaan dhaloota ceesisi boolla du'aaf qotame jireenyaa taasisi sodaa waaqa keetii dhiiga keetti maki kadhannaaf soomiidhaan hidhaa jallaa hiiki gubbaa qofa miti keessa addeessi ajajaa qofa miti ajajamuus agarsiisi akka Niqoodimoosis hunduma taasisi amalli barsiisaa amala akkasiiti malee ofiidhaaf ce'aa jedhee kan ce'uu dadhabu arjummaan Waaqayyoo dafee haa qaqqabu araarri Waaqayyoo dafee haa qaqqabu. Barsiisuuf ba'anii waa hedduu ta'anii Niqoodimoos faallee bu'aallee buusanii fakkeenya hin dabarre addunyaaf ta'anii kan akka Phaawulos alpheen galamanii
manadhaa keessattis shiboon hidhamanii muka gubbaa irrattis funyoo fannifamanii allayyaa qilee keessattis lafee caccabanii duuka bu'oonni gooftaa hundumti isaanii gidiraa arganii barsiisuuf ba'anii amantaa isaaniitiif aarsaa kanfalanii jireenya foon isaanii takkallee yaadanii kana barsiisonni yaa galatoomanii kana barsiisonni yaa galatoomanii gaafa barataniis imaanaa fudhatanii waaqa isaaniirraallee waa dallee seenanii yeroo dargaggoomanii kennaa gurguranii hortee Yihuudootaa warroonni ta'anii amantootaaf dhufuu hedduunis jiranii qoree dhoqqee keessaan kan fakkeeffamanii garuu kun hin ta'u gooftaa murtiif dhufaa gaarii yoo hojjennee borumaaf nuuf ta'a kanaafuu jabaadhu fuuldurri kee ifa kanaafuu jabaadhu fuuldurri kee ifa kan bobbaate beeki seera gooftaa eegi kasitti kenname dabarsitii kenni yoo namarraa dhabde gooftarraa argatta abidda barichaa ati ni dabarta akka Niqoodimoosii mannaa gooftaa nyaatta jireenya gammachuus achitti argatta achi galuudhaafis har'a gaarii godhi dhaloota barsiisi karaa agarsiisi gooftaan si eebbisa atumti jabeessi waaqni si eebbisa atumti jabeessi akka Niqoodimoosii gooftaan qajeelchi barachuu qofa miti firii keenya tolchi waan isa gargaarte nutis nu gargaari akka baranneen kufne ati nu baraari imaanaa akka nyaanneef ati nu taasisi nuti siin jiraannaa utubaa nuuf ta'i diina keenya daabiloos ati nurraa dha'i kaayyoof galma keenya galmaanis nuuf ga'i kaayyoof galma keenya galmaanis nuuf ga'i galanni Waaqayyoof haa ta'u.